Taphni waancaa Awurooppaa xumuraaf darbuuf galgala kana ni gaggeeffama. Taphni Ispeenii fi Faransaay gidduutti gaggeeffamu tapha waancaati jedhamuun tilmaama guddaa argatee jira. Jarman injifachuun kan dabartee Ispeenii fi akkasumas Portugal injifachuun kan dhuftee Faransaay gidduutti har'a galgala sa'aatii 4 irratti morkii cimaan kan gaggeeffamu ta'a. Gama Ispeeniin taphataan sarara gidduu Pedriin miidhamaan waan hin jirreef tapha darbe irratti jijjiiramee seenee kubbaa gooliif taatu mijjeessee kan kenne Daanii Olmoon bakka isaa kan bu'u ta'a. Daanii Karvaalis sababa keelloo 2 qabuun taphataa tapha kan irratti hin hirmaanne tahee jira. Taphataan Ispeen kan ganna 16 Yaamii Yamaal taphoota darban irratti kubbaa gooliif taatu 3 mijjeessee kennee ture. Yaamii Yamaal taphataa umrii xiqqaa kan tapha waancaa Awurooppaa irratti hirmaateedha. Dargaggeessi kun yeroo ammaa addunyaa irratti jajamaa jira. Tapha guyyaa har'aa kan irrattis ni eegama. Ispeen waancaa Awurooppaa kan irratti garee tapha bareedaa taphachuun as geesse jechuun jajamaa jirti. Har'a galgala Faransaay tapha isii kana jijjiirtee tapha xumuraatiif ni dabarti laata kan jedhu galgala kan ilaallu ta'a. Koppaan Ameerikaatis xumuraaf darbuuf Arjentiinaa fi Kanaadaa gidduutti halkan gama bariisaa sa'aatii 9 irratti ni taphatama. Taphataan urjii Arjentiinaa Mesiin yeroo darbe miidhama xiqqaan irra ga'us tapha kana irratti ni hirmaata jedhamee eegama. Gareen kun lamaan tapha ramaddii Koppaa Ameerikaa kana keessatti ramaddii takka jala turan. Tapha ramaddii keessatti Arjentiinaan Kanaadaa 2-0 injifattee turte. Tapha kana Arjentiinaaf tilmaamni guddaan kennamus leenjisaan Kanaadaa Jesse March ga'umsa keenyatti fayyadamnee moonee xumuraaf darbuuf ni taphanna jedhan. Gama odeeffannoo jijjiirraa taphattootatti yeroo dabarru Manchester United taphataa sarara ittisaa Everton Gerrard Brent White mallatteessuuf paawundii miiliyoona 45 dhiyeessuus yeroo lammaffaaf milkaa'uu hin dandeenye. Everton Gerrard Brent White tilmaama akka taphataa City Guardiola kennuudhaan gatii taphataa kanaa hanga paawundii miiliyoona 70 fi 80 jidduu akka barbaadan agarsiisaa jiran. Taphataan kun guyyaa har'aa Everton wajjin shaakala eegalee jira. Sababa kanarraa kan ka'e Manchester United fuula isaanii gara Leny Yoro deebisanii jiran. Taphataan sarara ittisaa kan ganna 18 kun fedhiin isaa Real Madridiif taphachuu ta'us Real Madrid taphataa kana mallatteessuuf fedhii agarsiisaa turus amma garuu waan fuula irraa garagalan fakkaatan. Manchester United taphataa kanaaf paawundii miiliyoona 50 dhiyeessuus Lille wajjin waliigaltee irra akka gahaa jiran Fabrizio Romano gabaasee jira. Bayern Munich Matthias de Ligt tursiisuuf mari'achaa waan jiraniif gatiin Manchester taphataa Evertoniif dhiyeesse didanis Leny Yoroon mallatteessuuf murtii hatattamaa eegaa akka jiran gabaafamee jira. Jose Mourinho taphataa Newcastle kan duraanii kan amma Al Ahlyif taphataa jiru mallatteessuuf sochii eegalanii akka jiran gabaafamee jira. Oduun ispoortii har'aaf qabnu kanuma.